akka hundaa'u murteesse. Kanneen naannoo kana keessa seenan kanaan dura naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamu keessa kanneen turan. Kunneenis godinoota 6 fi aanaalee addaa 5. Naannoon duraanii sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamu garuu itti fufa. Akka manni maree federeeshinii ibsatti godinoonni Geedi'oo, Walaayittaa, Gaamoo, Goofaa, Koonsoo fi godinni kibba Oomoo naannoo Haraa keessa jiru. Dabalataanis aanaaleen addaa Burjii, Ammaarroo, Daraashee, Baaskeetoo fi Aalleen naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessatti makamaniiru. Godinoonni 6 fi aanonni addaa 5 eeraman kunneen kanaan dura naannoo tokko jalatti hundaa'uudhaaf fedha qabu turanii jedhame. Boordiin filannoo Itoophiyaa torban dura godina Walaayittaatti sagaleen kaan waliin naannoo akka ta'uu dandeessisu akka kennames beeksisee ture. Naannoon har'a ifatti hundaa'uun isaa ibsame naannoo saba sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa keessaa ba'uun naannoo sadaffaa of danda'e ta'eera. Kanaan dura erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangootti ba'anii naannoon Sidaamaa fi naannoon kibba lixa Itoophiyaa hundaa'eera. Waggoota 25 dura sirni federaalizimii yeroo hojiirra oolee turetti naannoleen of danda'an 5 walitti dhufuudhaan naannoo saba sablammootaa fi uummattoota kibba Itoophiyaa ta'uun kan hundaa'e. Haa ta'u malee saboonni naannicha keessatti argamanii fi lakkoofsaan hedduu ta'an naannoo ofii hundeeffachuudhaaf gaaffii dhiyeessaa turan. Argamanitti adeellaa hidhattootaan guyyoota lamaan darban keessatti raawwatameen aangaa'onni nageenyaa 3 ajjeefaman. Ajjechaa qondaaltota nageenyaa kunis wixataa fi kibxata naannoo Amaaraa, godina Goojjam Ba'aa, aanaa Dajanii fi godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti raawwatame. Firaa'ol Balaay dabaltee isinitti himti. Bulchiinsi aanaa Dajan akka beeksisetti itti gaafatamaan waajjira poolisii aanichaa Inspektar Olaanaa Zawuduu Taaddalaa fi waajjirichatti itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa ittaanaan Inspektar Warquu Shimallis haleellaa wiixataa adoolessa 3/2023 irratti raawwatameen ajjeefamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi tasgabbii aanaa Dajan obbo Kaasaw Asfaa BBCtti akka himanitti qondaaltota poolisii lamaan irratti ajjechaan kan raawwatame miseensa humna addaa duraaniitiini. Poolisoonni guyyaa keessaa saa 8 hojii foggaa deeman daandii gubbaa nama uffata poolisii humna addaa uffatee fi meeshaa hidhate argan. Achiis konkolaataa keessaa bu'uun eenyummaa isaa fi heeyyama meeshaa waraanaa isa gaafatan. Namni kunis amma dura miseensa humna addaa akka tureetti hime. Isaanis heeyyama meeshaa wayita gaafachaa jiranitti dhukaasee rukute. Jarri kunis magaalaa Dajanii ka'uun ganda Kuraar jedhamtutti qormaanni kutaa 8ffaa nagaan akka xumuramuuf to'achuuf deemaa turan. Konkolaachisaa waliin nama 3tu ture. Inni miidhamee hospitaala jira. Kanneen ajjeefaman lamaanii itti gaafatamaa waajjira poolisii aanichaa fi itti gaafatamaa kutaa ittisa yakkaati. Shakkamaa kana to'annoo jala oolchuuf qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjechaa jiru. Namni kun kan inni ajjechaa kana raawwatee fi sababa meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatee jiruuf narraa fudhatu jedhee waan yaadeefi. Haaluma wal fakkaatuun adoolessa 4/2023 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti kan argamtu magaalaa Shawaa Roobiititti qondaalli olaanaa nageenyaa ajjeefamuun ibsameera. Itti gaafatamaa damee bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii kan ta'an obbo Abduu Hussein kan ajjeefaman namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ta'uu bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobiit miidiyaa hawaasaa irratti barreesseera. Ajjechaa kana hordofee koomaand poostiin yeroo magaalaa Shawaa Roobiit ibsa baaseen magaalattii keessatti rakkoon nageenyaa olaanaan akka uumamuuf yaaliiwwan taasifamaa jiraachuu agarsiiftuuwwan mul'ataa jiru waan ta'eef nageenya jiru cimsuudhaaf dhorkaawwan adda addaa kaa'uu isaanii beeksisan. Kanaanis hanga yeroo hin murtoofnetti galgala sa'aatii 12 irraa kaasee sochiin konkolaataa fi namootaa kamuu kan daangeffame yoo ta'u dhaabbileen tajaajila kennanis sa'aatii 12 booda tajaajila akka hin kennineef dhorka. Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Dodolaatti kan jiraatan ga'eessi waggaa 53 obbo Usmaan Waabee bara 1974 barnoota kutaa 7ffaa gara 8ffaatti erga darbaniin booda waggoota 41f barnoota irraa fagaatanii turan. Ga'eessi kun barana barnootatti deebi'uudhaan tebbana qormaata kutaa 8ffaa qoramuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti qalbii namootaa hawwataniiru. Waayilli koo Habtaamuu Xibabuu obbo Usmaan bilbilaan argatee haasofsiisee jira. Barnoota isaanii waggootaan dura akkamiin akka addaan kutan dubbachuudhaan jalqabu. Barumsa bara 1974 wajjaan kute ka 7 gara 8tti dabree kute erga kute ani mana waraanaa deemee ture. Barumsa wali wajjaan kute fi anillee maatiin kiyyallee rakkataadha yeroo san darbiin nama wajna hin fudhataa waraanaaf mikinaa saniif jecha mana barumsaa muree ba'e garuu naarraa dhoollee mana waraanaallee hin deeme jecha yeroo sanitti bakka namni abbaan kiyyallee hin jira haati kiyyallee hin jirani. Anomreen kiyya waggaa 12 akkanii yeroo san maatiin kiyyallee ani lukuma qullaa deemee barataa ture fedha barumsaa waan qabu. Wagguma 12tti mana waraanaa deemtanii? Laakki achi dhufee waggaa 13 mo'aafuu ga'e mana waraanaatiin na fudhatan. Umriin kiyya achuma keessa mana waraanaa keessa guddate jechaadha. Ani achuma keessa akka waan guddatee bara 83 dhuma darbii irratti hin galee erga galee ani
Yeroo irratti hojjetaa guyyaatiin mindeeffame maatii erga waradheetiin jedhe bakka ani barumsa odoo fedha qabu ina dhisiisee amma achii ta'ee ijoollee kiyya barsiisate. Amma ammoo gara barumsaatti deemuu kana kakaase qonni mootummaa yeroodhaan waaqiin hojjeta. Masfartii hin guunne kan jedhu maxxanfama. Aariin kun bakka saqara keenya keessa jiruuf mana barumsaatiin labbisiisuudhaan. Carraa hojiititu ba'a namni na biraa ergatee argata guddina argata. Ani gizee mara guddinaan argadhu barumsa ta'uu beekee jennaan anama gara barumsaati amma hojimaaf iyyuu odoo hin ta'in xiqqimmaan na keessa jiru barumsaaf fedhaan qabu barumsatti deebi'ee barataa ture jecha. Waggaa 41 booda barumsatti deebi'uun tarii ulfaataa ta'uu danda'a. Maal fakkaata ture mee haala yeroo mana barumsaatti deebitan ture natti hima? Ani duraan afaan Oromoo Amaaraatiin baradhe. Oromifallee yaalimasii yaaliin dubbisaa hin barreessaa. Dubbistee jennaan wanni sii galuu hin jiru. Fakkeenyaaf biyya duraa irra guddaa irra xiqqaa kan jedhu kun yaan balqaan kan jedhu hin baradhe. Inni xiqqoo na dhibbuuf ta'e innis naa qajeele. Ani haaluma gaariidhaan baradhaa ture barsiisonni illee yaalii naa gootii na laaltii bakka na qarqaarti beekani. Gosoota barnootaa keessaa kan isinitti tolu yookaan kan jaalattan qabdu? Barnoota lammummaa haalaan jaaladha. Walitti dhufeenyi barsiisota waliin qabdan maal fakkaata ture? Akkasumas barattoota waliin tarii garaagarummaan umrii guddaan jiraachuu mala? Barattoonni akka abbaatitti na ilaaluu na jaalatu. Jarri illee anaaf hamlee taati anillee jaraaf hamlee ta'a. Bakka akkasitti abbaatiin naan taphattii na kabajiti. Yeroo baay'ee namni yoo na argu barsiisaa naan jedha. Barsiisaa miti garuu namni gisee baay'ina barsiisaa naan jedhamu. Kanaafuma jarri barsiisaa naan jettuun barsiisaa naan jettu. Yeroo barsiisaa na seetee na sodaattee fa'aa dubbadhee fi barsiisaa si'aabee naan jetti. Kaleessa fi dheengadda immoo qormaata kutaa 8ffaa fudhattaniirtu. Qormaanni akkam ture? Qormaanni baay'ee gaariidha. Wanni guddaan maali seetan? Dubbisa siyyoo sii jale deebiin sun wanni sii galuu dhabuuf hin jiru. Dubbisa dadhabu ammaan ijoollee ammaa irratti kalaalu xiqqoo ishee dubbisatti hin xiqqaatti beekanii. Garuu rabbitu beeka akka barattootaatti illee argachuu baadhu waan hanga hojjedhee hin argadha jedhee yaadaa jira. Sana booda hoo itti fufuu barbaaddu moo maal yaadaa jirtu? Anamma ijoolleen gara tokko waan of dandeesseef gargaarteeti akka yaada kiyyaati. Yaaddoo uumeera. Qonnaan bulaan godina Shawaa Lixaa irraa dubbisnee fi yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e eenyummaa konaa dhoksaa jedhaniin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mana isaaniitii butanii birrii 100,000 kaffalchiisuu himatu. Maallaqicha waan horatan gurguranii erga kaffalaniin booda garuu qeerraa baqachuu manni isaanii gubachuu fi doorsifamuu himatu. Abbaa ijoollee 10 kan ta'an ga'eessi kun amma ijoolleen isaanii beela'uu fi daaruu BBC'tti himatan. Namni kun akkamiin butamanii maallaqa akka kaffalan himachuudhaan eegalu. Maatiin kan hin gaballe maatii hanga ijoollee 10 kan qaba. Kanumallee illee naqamaniitu maallaqa yoo hin qabu wanumtuu sun abbaan gootummaatti nagaa du'e mana namaatti guddadhee kan walitti qabe. Kan keessaa sa'aatii 5 walakkaatti natti lamaniitu birrii 100,000 fidii naan jedhanii 100,000 iddoo fiduu hin qabu ani jennaanii birrii 100,000 fiduu baattee mataa kee sirna mijaamnee hordoftoota si dabalannaan kanaan bu'aa kana dallaga'een booda dhuguma du'a isaa dhaga'eetan naqamanii naannoo 100,000 irraa fudhatanii kana sangoota mootummaan qabu si gurgureen lafayyoo kontiraata kenneen lubbuu gobaasuudhaaf jecha fuudhee tarakkabii kennee fayyadama isaaniitiif birremmaa kana aanaa namni harkaa fudhanii kun amma beelaa fi maatii amma kanaa lafallee kanallee kontiraata hin kennu lubbuu gootiif jecha amma kanallee waan tokko illee fayyadamaa hin jiru maatii amma kanaa wajjin illee callaqamaan jira ana bicha yoo ta'u hin taane kamiyyumtiyyuu dhala Oromoo baay'ee daranaa jiru yoo dubbatanii basaastaa jedhu halkan dhufaniitu si facaafnaa kana maal jettee bilbila dhaabattee jedhu. Mee haala yeroo sana ture naa kaasaa? Sareen kun balbalatti buutee dhiibbinaan utaalee bahee yeroo utaalee bahu baatirii tolee jettee na ibsanii anis baatirii garmalee qaba baatirii jettan ibsee nuti lattanuu wal hubachuu hin dandeenye akka kan seenne uleedhaanuu baay'een gizee lamaan tokko makkatteetanii afaan muuzicha afaan ofirratti argu shurrubbaa qabu dhugumadha maaka shalabbeen immoo shinnaannoo immoo shurrubbaa kanan qabduuti hubadheetan nachi hubadhee nanna'ee namni sadi goodaadha nama sadi goodatti eegaa jira iddoo nagaa fuudhanii gadi ba'anii immoo namni sun sadan immoo taa'u harki isin ijanii itti dabalanii achirraan nu geessanii halkaan kun lagarra nu bushanii ganama naannoo 100,000 nutti turanii nama lama immoo naannoo 80,000 jedhanii nama shanaffaa immoo naannoo 50,000 jedhanii amma kan hundumaa achitti kanfallee lubbuu keenya baafnee tachi gallee maallaqa qaamee uummanni areetu qabu uummanni jaartiin koo meegaa deemtee liqeeffattee boossee lafa qabsiillee lubbuu namaa uummanni wal jirteetu birrii liqeeffattee naa ergitee birrii inni kaanii 75,000 keenyaanii 75,000 facaasanii jirma ishee ergachuu baasee ajjeesadhanii naannoo 100,000 guuttan malee 100,000 guuttatti kennin
maatiin koo baay'ee ijoolleen koo baay'ee namatti uffata qullaa yaa'anii lolii gadi yaa'aa jiru. Nama tokko wayii halkan tokko wajjin godhanii ajjeesanii anaa fi edda fi lubbuu kootii sodaatee gara gunnaa ajjeesoo kan gara maratamaatti galee jira. Dinagdeen silkiidhaan illee dawwalaniitu illee kan sadarkaa doorsisaa gubbaarra illee sadarkaa yoo ammaa kana kan jiranidha. Sammarraatti yoo maatii wajjin baay'ee kan naqamaa jira lafa ollee waan tokko illee qotachuu hin dandeenye dhagaa baaddeen maatii koo ijoollee koo gara gara tokko immoo kunoo namatti kenneetanii kunoo maatiin kan naqamaa jiraatan jechuudha. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti uggura raawwatamuuf jiraattonni miseensota hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu ni himatu. Gareen kun garuu kanneen kana raawwatan miseensa kiyyaa miti jechuun irra deddeebiidhaan ni waakkata. Mootummaan federaalaa fi bulchiinsonni naannolee taateen kun keessatti mudatee jirus hanga ammaa dhimma kanarratti yoo as ba'anii dubbatan hin dhaga'amu. Dubbi himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii gochaan namoota ukkaamsuu baay'ateeraa jedhu ilaalchisee ol darbe immoo ilmi isaanii ganna 22 achitti dhalatee guddate. Garee kubbaa miilaa biyyaalessaaf yeroo jalqabaaf filatamee taphateera. Maatiin isaa kanaan gammachuu guddaadha qabu. Gara Awurooppaas imalee akka taphatu abdatu. Ammayyuu taanaa Armeessaa Addee Mutayaa Aliyyii Kanaadaarraa bilbilaan dubbiseera. Hedduu jaalatoggaa xiqqeenyumarraa dhalatee guddate kilaban geessu ture isaa fi obboleessa isaati. Darajaa kana gaa oduma taphatuugaa hoobiin isaadhaa hedduu isaan lachuutu ilaa ammaa kun illee ni taphata. Sookara jaalachuu turan. Innaa ati akkasitti oduma juugaa ol dhufe gaa umriinis guddataa dhufte rabbiin darajaa kanaan isa gaheegaa. Maal akka ta'uudha barbaaddu turtan isin? Ani sookara kanas ni jaaladha. Akka inni taphatallee ta'u naman fedhuutu hoobiin ture waan hin taa'eetis wajjin ilaaluuf jecha sookara kana waan inni hoobii qabu jecha iskuulaa fi sookara waliin oofi sookara pileeyara ni taataa isaan lachuutunu jeetiin gizee hunda itti haasa'u ture gaan olii fuunee deemnuun. Ijoollummaatti kan addaatti waan tan jira maqaadhuma isaa ture Aliin? Aliin eema kuma isaati kan ittiin dhalate. Maaliin dhagee peeleettanii waamtu jedhan? Gizee hunda gizee taphatu gizee koochiin addaa kuni peeleedha kuni meesiidha ja'an koochii waliin dhufanii ijoollee teesti godhuu fedhan isa kanaan fuudhanii ijoollee tana wajjin godhuu turan isa kana hedduu taphataa ture fifuu qallaadhaa xiqqaadhaa akkasuma kubbaa tana yoo qabe gaa hin dhaabbatu kute ni deemaan taphataa jabaa ture ijoollummarraa. Kubbaan jaalladhanaan jettan wayi ijoollummaatti